Ayyuu dabartanii waa waggaa tokko of dura akka kafaltan ta'e akkasiin jettanitti cufamuu yookaan saamsamuu maaf barbaachise? Saamsamuun kan barbaachise yaada biraa qaban. Gadaa maa cimsitaa, foollee maa dagaagsitaa, ummata Oromoo maa qarqaarsa kan jedhu guruuppii murtaa'eetu jira natti fakkaata ka'an. Malee tanaan duras na yaamanii natti himanii jiran ani gadaan erga na muude duubatti deebi'uu hin danda'u. Kakadheetiin gadaarraa ummata Oromoo nan ceesisa. Qabsoo ummata Oromoo hadhaa'us nan liqimsa jedheetiin murtaa'eetoo itti seene wanna ta'eef kakadhe wanna ta'eefi ani wanni duubatti na deebisu tokkollee hin jiru. Namni aadaan isaa baddee mataadhanuu badee jira bakka. Aadaa kiyyan deeffadha jechuun kiyya mootummaadhaan walitti nan buusu ture. Mootummaadhaan hin qarqaara. Ani mootummaan ta'an jenne. Ani immoo kan godhe maal sitti fakkaata? Nibrata kiyya hundaa gibira kan ofirraa qabu kiliirii godhee dirjitii hundaa idaa ofirraa hin qabu. Kan hospitaalatis, kan soodareetis, kan riiftivaalitis kwaalitii edukeeshiniidhaan yuunivarsiitii beekamaadha jedhee kan hirqannaa kennu waraqata hundaa harkatti qabadheetiin kana achi qabeenyaan ani qabullee aadaa kiyya dabsuurra uumaa Oromoo gurguruurra qabee ani mataa kiyyaa naa badu jedheetiin qabsoo Oromootitti kunoo itti jira. Akkanatti fakkaatutti aadaa Oromoo maaliif kunuunsitaadha? Foollee Oromoo maaliif gurmeessitaadha? Malee ani aadaa kiyyan cimsa jedhe namni aadaan bade mataadhanuu bade sii galee yoon akkana godhu bee gadaa kiyya kan marmisan nan haaromsaa kana kaayoo kiyya yoon haaromsu bee mootummaadhaan walitti dhufu ani mootummaa bee baay'ee kabaja guddaan qabaa fi mootummaa kanas akka achirra gahe kan godhe nama tokko keessa anaan jedheeti fudhadhaan. Abii bichaa bote kan qabsaa'e abii xaqlaay ministeerii keenyaa ta'u malee numatu waliin qabsaa'ee isa achirra kaa'e kana jedhee nama fudhatu abii irrattis nama komii qabuu boti shimallisis kan na yaamee waliigaluu dadhabne kuni rakkina tokko isa wajjin hin qabu shimallisis anaa gwaaddanyaadha abiis anaa gwaaddanyaadha inuma namoonni amma yaame kun anaa feebarii guddaa warra oole warri duuba jirutu jira warra isaan duuba karantaane dhiibutu jira humna isaaniitti dadhabannatti fakkaata ijoolleen obboleewwan kiyya kun humna dhabannatti fakkaata kana waggaan ta'ini ani qabsoo Oromoo keessatti wanna gurguddaan isaa wajjiniin dabarsee isaanis hin beekanii anis nan beeka haa ta'u har'a diinatti kan na lakkaa'ufsise aadaa keetiifaa ejjettaadha kana bichaadha mootummaa wajjiniin xiqqoo qirreessaa kan qabnu kanatu naan ta'in amma laal diina sobaan natti bitanii wanna dhugaan